matare ani oromo da jatare be wal qorana gadidai abbato bakke tole ashamar kafune kabajamtoota ordoftoota Star Fayyaa nageenyi kiyya qilleensuma qaxxaamuree bakka sin jirtanitti sinagaawwan jedhaga daawwattoota kiyya akkuma beekamu guyyaa sadiif immoo sinjalaa badeen ture amma immoo kunoo deebi'eetan jiraga egaan kabajamtoota ordoftoota Star Fayyaa hunda keessaniyyuu bakka sin jirtanitti nageenyi koo qilleensarra qaxxaamuree isinagawu jecha warroonni yeroo araatiif gara YouTube channel kiyya dhuftan welcome baga nagaan dhuftan ani toomin jedhama maqaa YouTube channel kiyyaamo Star Fayyaa jedhama waan ta'eef milikita kana gaditti subscribe jettee diimattee ni mul'atti isee sana cuqaasuudhaan mallattoo notification tuquudhaan friendii keenya ta'asini jennaga egaan kabajamtoota hordoftoota Star Fayyaa yeroo subscribe gootan mallattoo notification tuquu hin dagatina wanti nisni jennu fedhe deddeebine video yeroo ni asarraa gadhifnu battalanii gadhifnetti isin biragaa jechuudha kanaaf arrammoo qophii addaa tokko qabadee dhufeen jira daawwattoota kiyya isin jalaa badeetan ture akkasumas odeeffannoo addaatu immoo dhufeetan jira odeeffannoon addaa kunis oduu biyya keessaa miliqeena qaqqabe tokko kan hin qabadee dhufee jiru keessattuu seenaa baay'ee nama gaddisiisu kan galaana gaaromsaa irra ga'ee fi Hacaaluu Hundeessaa irra ga'e arra tokko tokkoon kan hin baasee dubbadhu ta'aga egaan galaana gaaromsaa akkuma beekamu weellisaaf kabajamaa fi jaallatamaa uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qabudha akkuma Hacaaluu Hundeessaa innillee jaalala guddaa uummata biratti kan horatee jiru yeroo ta'u egaa mootummaan Itoophiyaa saatii kana galaana gaaromsaa sodaachisuu fi akka Hacaaluu ajjeesetti isallee ajjeesuuf akka deemudha odeeffannoon biyya keessaa miliqeena qaqqabdeega akkuma beekamu daawwattoota hordoftoota kiyya guyyaa kaleessaa Abiy Ahmad yookiin immoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmad jechuudha fuula 5 isaa irratti akka maxxansetti jechuudha guyyaa isaa arra boqochuudhaan guyyaa itti gaafatamummaa jalaa hin baatu ka jedhu barreessee ture gara Facebook isaatiin kunis namoonni hedduun xiinxaltoonni baay'een akka xiinxalaa jiranitti galaana gaaromsaatiif jedhe galaana gaaromsaa ajjeesuudhaaf deema mootummaa akeekkachiisaa jira sodaachisaa jira ka jedhu fuula social media yookiin immoo fuula YouTube channel namoota baay'ee irratti ka dubbatamaa jirudha afaan Amaariffaatiin ta'e afaan Oromootiin akkuma beekamu guyyaa isa arraa baqachuun itti gaafatamummaa seenaa jalaa hin baatu ka jedhee Abiy Ahmad jecha mata dureen lama barreesse kana daawwattoota kiyya kan jedheeni galaana gaaromsaatiin galaana gaaromsaa asfararraa jira sodaachisaa jira maaliif galaana gaaromsaa asfararraa Abiy yookiin immoo sodaachisa yookaan naan jettan ta'e daawwattoota kiyya galaana gaaromsaa akkuma beekamu Hacaaluu Hundeessaa wajjin gooddeenyaa pesti yeroo ta'anii mistira hedduullee kan Hacaaluun itti machaa ture baay'eetu jira kanaaf galaana gaaromsaa dhibbatti akka mootummaan Itoophiyaa yookiin immoo Abiy kaasee akka najjeese waan inni beekuuf mistira sana baasa jechuudhaan sodaachisaa jira biyya keessaa ba'uun isin jiru murtiin kee du'a yoo waan kana dubbatte ka jedhuun ifa baasee Facebook isaa irratti laxxafee jira haa ta'u galaana gaaromsaa illee deebisee fi jira karaa fuula 5 isaa jechuudha galaana gaaromsaa karaa jedhuun fuula 5 isaatiin deebisee jira innis maal jedheeni kaayyoo kanaaf jiraadhe yoo barbaachisaa ta'es kanaafan du'a qophiidha qobbaa akka ta'u itti mee jira galaana gaaromsaa jechuudha barreeffamaan isin agarsiisaa jira iskiriinii irratti jechuudha kaayyoo kanaaf hin jiraadhe yoo barbaachisaa ta'e immoo kaayyoo kanaaf wareegamuuf duudhaaf qophiidha jedheni inni sodaa tokko malee galaana gaaromsaas deebisee fi jira eenyudha deebise yookaan naan jettan ta'e Abiy kaasee yookiin immoo muummicha ministeeraa Itoophiyaatiif deebise akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa mootummaan nafxeenyaadhaan hoogganamu mootummaan uummata Oromoo sanyii uummata Oromoo lafarraa duguuguu barbaadu beektoota Oromoo hidhaatti naqee isarratti darbee aartistootaaf weellistoota ciccimoo lubbuu isaanii dabarsuu barbaada egaan kabajamtootaaf hordoftoota Star Fayyaa dhaamsiin isiniif dabarsu akka Star Fayyaa yookiin akka toomii tokkooti jechuudha akka nama tokkooti Humman Oromoo biyya jiru osoo Wallaggaadhaan jedhin an Gujiidhaan jedhin an Arsiidhaan hin jedhin osoo an Harargeedhaan hin jedhin Jimma hin jedhin wal qabatee qabsoosaa finiinsuu qaba qabsoosaa yoo tokko ta'ee infineensinee diinni karoorrisaa kutaadhaan gandaan adda kukutee uummata Oromoo tokko tokkoon fixuu barbaada galaana gaaromsaa akka ajjeesuu barbaadu dhibbatti mootummaan Itoophiyaa fuula 5 isaa irratti maxxansee jira Abiy kaasee jechuudha kunis iccitii kana baasa jechuudhaan galaanaan gaaromsaas immoo iccitii kana dhumarratti baasuunsaa kan hin hafne ta'a daawwattoota kiyya haa ta'u guyyaa Hacaaluu Hundeessaa yookiin immoo aartistii beekamaan Hacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan addunyaarraa darbetti
Galana Gaaromsaa sirba aaraa baasee ture egaa sirbanni baase sanas daqiiqaa Galana Gaaromsaa hojjete karaa fuula YouTube chaanaliitiin gadhiifame booda daqiiqaa 5 booda akka addunyaarraa ka'u sirbi sun taasifame egaa hangammaatti karaa Fibeetiin namoonni tokko ka daawwatan yeroo ta'u karaa TVtiif miidiyaalee garaagaraa ka daawwatan yeroo ta'u garuu YouTube irra akka hin jirre agarsiisa egaa kana kan kaase mootummaa Itoophiyaatti egaa asfaraarraudhaan si ajjeemna jechuudhaan ripoortii gochuudhaan egaa kan inni ka'e jechuudha egaa fuula YouTube irra haa ta'u egaa isarratti dabalatee sirbuuyyuu miti waan tokko kilimaa tokko dubbatte jennaan murtii du'a akka irratti fudhatu Abiyyi karaa Facebook isaa sodaachisee jira egaa Galana Gaaromsaas du'aaf akka qophiitee akka hin sodaanne karaa Fibe isaa deebiseefii jira egaa Abiyyoot kaasee isin jenna lubbuun kan nama kamirraayyuu adda miti egaa hundumti keenya qeerroon biyya keessa jiru tokko taanee qabsaa'uudha qabna egaa lubbuu keenya wareegnee jechuudha egaa maaliif diinni sana ajjeeseera Wallaggaa ajjeeseera jedhee Jimmaadhaaf hin dhiisu Jimmaa ajjeeseera jedhee Arsii hin dhiisu Arsii ajjeeseera jedhee Baalee hin dhiisu tokkoon isin garboomsuu barbaada egaa adda isin kukkutee jechuudha egaa daawwattoota kiyya kanaaf irratti dammaquu qabdu tooftaa diinaa kana kan inni isin jedhu ani Toomiidha egaa silba Galana Gaaromsaa karaa YouTube gadhiise daqiiqaa 5 booda mootummaan Itoophiyaa kaase yeroo Hacaaluu Hundeessaa du'e kan inni si dhageeffachiisu ta'a daqiiqaa muraasame dhaggeeffannee walitti deebina sirbicha wajjin turtii gaarii ani Oromoodha jettaare wal qorannaa gadi ta'i abbaa torba kee Ati sida kapso Oromoti abda seenaadha lolli gaalu falmata mirgadhaadha namaati abda seenaadha lolli gaalu gabaabdicha onneen gaara caalu abda seenaadha lolli gaalu wayidhaloonni dhugaa keenan waalu abda seenaadha lolli gaalu Nukesa marmarta naga Dutes ni jirata naga Hinaftu gumanke naga Lammite jibbata naga Galata senake naga Ni guddis nalfanke naga sitti nama naga Zenanke omjama naga Bineensa irra caalu nama ilmi namaa muunama ajee harki nyaatte namaale eenyutu amanama atinduune ilmonde mujirta barnu keessa atindone ate atindone ate atindone ate ilmondeessa atiyo mujirta barnu keessa Oromoof duuta ofiif hin jiraanne abda seenaadha lolli gaalu mana eebbisaas gonkan nyaanne abda seenaadha lolli gaalu Usmaa yoommoo Yoosef tuusi waame abda seenaadha lolli gaalu si dhabee tan guyyaan natti dhaame
kabja seenaadhaan onni ilaalu. Ati hin duune hajee ati hin duune ati hin duune hajee ati hin duune ati hin duutu ati hin duune hajee ilmoon deessa ati yoomuu jirta barnu keessa. Dhaloonni ragaadha nagaa seenaa dalaguun kee nagaa sechuu daddagaaga. Eeyyeniga kabajamtoota keenya gaa walitti deebinee jirra gaa akkuma beekamu sirbi kun yeroo ammaa YouTube channel irratti argamu gaa eenyutu irraa kaasee mootummaa Itoophiyaati gaa daawwattoota kiyya kana xiinxaluun isin dhibu gaa galaana gaaromsaa iccitii cimaa akka qabatee jirudha gaa kan dhagahamaa jiru kanaaf mootummaan Itoophiyaa illee tarkaanfii du'aan sarratti fudhadha yoo ministeera kana baafte jechuudhaan doorsisaa jira gaa uummanni Oromoo guutuun iyyuu baree jira gaa akka Hacaaluu Hundeessaa yookiinis immoo gooticha yookiin artistii uummata Oromoo biratti jaalala guddaa qabu artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame asitti uummanni Oromoo fincila isaa dhageessisaa jira gaa takka shanee tajjeessa jiru takka shantamee tajjeessa jiru takka abaluu tajjeessa jiru uummanni Oromoo akka irraa fudhachuu didee beekamee jira gaa kanaaf mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan Hacaaluu Hundeessaa ajjeesse isarratti dabalatee galaanaa gaaromsaa illee akka doorsisaa jiru kunoo guyyaa kaleessaa karaa faa'ibisaa doorsisee jira galaana gaaromsaas deebii kana deebisee fi jira andu'aaf qophiidha lammii koo wajjin wareegamuudhaaf yoomillee dudduubatti hin deebi'u jechuudhaan deebii deebisee fi jira gaa egaan daawwattoota kiyya gaa mootummaa garboonfataa kana waltaanee misxaasaa hasaaxillu jenna gaa uummata Oromoo miidhaa keessa jiraniif sagalee ataanu jenna hunda keessanuu baay'een isin jaaladha hangammaatti kan isin wajjin ture ani toomiidha gaa maarree gaa sheer godha kanallee namni miliyoonii tokko daawwachuu qaba sirba Teedii Afirooyyuu nama miliyoona 3 daawwate guyyaa 3 kanaafoo isa kana kan Oromooti jabeeffachuu qabda Star Fayyaa sheer godhi namni miliyoonii tokko guyyaa muraasa gidduutti dhaggeeffachuu qaba gaa addunyaa dinqisiifachisuu qaban isinin jedha baay'een isin jaaladha torban qophii biraatii walitti deebina bye.